Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qidooyyuutii marti keessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu kaleessa jechuudha biinii fi faranjoonii jechuudha ermeellaadhaanii bilbilaniitoo waamanii jiru jechuudha. Inni kunis immoo jireenya Abiraam keessaa akka baatu barbaannaa yoo jedhanidha jechuudha. Egaa an akka kootti Abiraamidhaan malee ermeellaa miti jedheen yaada. Sababni isaayyuu abbaan gaa'elaa Abiraamidha. Abiraamidhaan isa dadhabdanii ishiidhaan gaafachuu hin dandeessanii jechuudha. Rakkoo hiriyaa keessan immoo bartaniitti yoo ta'e waatti gootee jirtu iddoo jirtanittis jechuudha. Kanaafi rakkoo isaa baruudhaaf immoo gara amantii isaatti geessitanii rakkoon isaa maal akka ta'e barus ni dandeessu. Jalqaba irrattis immoo kaameraan halaa qalbiidhaan yaadaan teessistanii gaafachuu eenyuun barbaaddaa, maaliif hiriyaa dubartii kana immoo jaalachuu barbaaddee gaa'ela keetti dhiibbaa hin fidu jettanii kan gaafachuu maluu dandeessanii Abiraamidhaan ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maaltu ta'amee walumaan hin dhaggeeffanna hordoftoota. Waliin dhaggeeffachaa jechuudha. Viidiyoo isaanii kuteera waan ta'eef irraa takka goonaa jechuudha. Isa kana isiniin jechuu jaaladha. ወሊን ታ ማለት እኔ በመናገፋት እኔ የምናገረውን ነገር የሆነ እንድታካብስ ነው አልፈልግም። እና ደግሞ ይሄ ለኔ አዲስ ጥያቄ አይደለም። ከሌላ ሰውም ከብዙ ከኦዲየንስ ከአንዳንድ ሰዎች የሚመጣብኝ ጥያቄ ነው። እኔ ደግሞ አብርሃምን በሆነ ልብ ከመቅረብ ውጭ ኖርማል ደግሞ ሴትና ወንድ ኖርማል ኩኒ ነማ ቶኮ ፊ ነማ ለማ ጊዱudha miti kanaaf dhiyaate hordoftoota baay'ee biraa kan dhiyaatudha. Kuni waan haaraa miti anaafi animmoo Abiraamittidhaan kan hin siqee laphee qulqulluudhaan malee wanta biraan miti jechuudha. Kanaaf iyyuu laphee qulqulluudhaan yoommoo yoo Abiraamitti siqee ba'uu ni dandeessa. Abiraamiidhaan hin barbaachiftu jedhamaa jirta ermeellaa otoo sii galee jechuudha. ጓደኛሞች አሉ ለሱ ከመውደድ እሱን ለሱ ጥሩ ስሜት ለሱ ጥሩ ነገር ከማንጸባረቅ ውጭ ያደረኩት ምንም መጥፎ ነገር የለም። በዚህ ልክ እኔን ከሱ ለመግፋት ያሰባችሁበትን ነገር ባላውቅም አንዳንዴ ያው የምታዩት ነገር በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሊጋብዛችሁ ይችላል። እንደ ጓደኛም የምታስቡለት አይነት ከሆነ ማለት ነው። ani wanta biraafitti sinne garuu immoo wanti sin argitanii wanta gara biraatti sin yaachisiisu ta'uu danda'a jettee jirti jechuudha. Fulli ishii baay'ee haareetoo ni jira jechuudha. Egaa gubachaa jiraatta boba'aa jechuudhaati. Macheem kana biraa min taatu yoomiyyuu jechuudha. ግን ደግሞ ዛሬ ላይ ከዛን ጋር አይደለም የተቀራረብኩት። አብርሃም ትልቅ ሰው ነው፣ ራሱ የሚችል ሰው ነው። ጓደኛው ነን። ይህን ነገር አስበናል ካላችሁ ወይም ደግሞ ከሩታ ያለው ነገር ማስተካከል ከፈለጋችሁ እኔም ከአንድም ሶስት የእሱን ደስታ ስለምፈልግ ani daa'ima faana miti kan walitti siqee Abiraamii nama guddaadha. Abiraam faananii walitti siqee inni kunis immoo godinatiidhaan malee wanta biraanii miti jechaa jirti. Ruuttaa faanas yette qaamee naggeeffannaa kaa Ruuttaa faana immoo akka isheen araarsaa turte argine irra miti fakkeessa jechuudha. Karaa ittiin Abiraamin argattu itti siqee waan innaa kana Ruuttaan jetteef jechuudha. Ishee jedha haasawa ani immoo hiriyootuma Abiraam kanaanii tuffadhe jechuudha. Sababiin tuffadheef immoo ሆኖ የእሱን ደስታ ስለምፈልግ ከኔ ጋር ሆኖ ሩታ እንደዛ እየሰደበችኝ ሩታ እንደዛ እየተናገረችኝ በአጠቃላይ ሩታ ጥሩ ነገር ባታሳየኝም የሩታ ስድብ ወይም ደግሞ ከጎን ላይ ልክ እንደናንተ የሚመጣውን ሀሳብ ሳይሆን የምቀበለው የአብርሃምን ስሜት ለመረዳት ነው እየሞከርኩ ያለሁት ልክ እንደማለት asirratti akka ishiin jettu Ruuttaanii yaada gaarii natti hin agarsiisne akkasittis na abaaraa turte. Isa sin jettanis osoo hin taane ani yaada Abiraamin ilaalaa jette jechuudha. Goobas barchuu ስለዚህ ይህን ሀሳብ ልታነሱ ስትመጡ በመጀመሪያ ሄርሜላ ጋር ያለውን ነገር ምንድን ነው ማለት ያለባችሁ እንጂ ሁሉም ሰው ስለተንጫጫ ወይም ደግሞ ግማሹ ተቀብሎ ግማሹ ስላልተቀበሉ አይደለም። በእርግጥ እንደምታዩት ሊሆን ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የአብርሃምና የሩታ ህይወት እኔ ከመምጣቴ በፊት ነው አይደል የተበላሸው ህይወታቸው። ከዛ በመሀል ምናልባት ሊያስተካክሉ እየሞከሩ ሊሆን ይችላል ምናምን እንደ ማንኛውም ኦዲየንስ መጣ ወይ እዛ በኋላ አጋጣሚዎች እንድንቀራረብ አደረገን። ማይና ጋማ ሰለቴ jechuudha.
namoonni baay'een kan jedhanidha. Akkasumas immoo kanii fudhates jira kanii fudhannes jira jechaadha kan ishiin jettu. Ani akka hordoftuutti dhufeeni haalonni jiran immoo akka walitti sin'unu taasiseetoo jira jechaa jirti jechuudha. Isa kanaafiyyuuti nu'ini baay'ee nu dhibeetoo jira jechuudha. Ruuttaa fi Abrahaamis wal lolanii jiru. Gaa'elli isaanii rakkoorra jira jechuus dadhabnee jirra. Ani akkan jedhutti jechuudha eenyuma keessanii isin hin galchu. Walii keessaniidhaan hojii hojjechuu yaada isiniin jechuun jaaladha. Wanti isin daangessu hin jiru, wanti isin qabu hin jiru. Hiriyoonni Abrahaam jettanii asiin Ermeellaa, asiin Abrahaam, asiin Ruuttaa dhiisaati jechuudha. Gaa'elli kumaatamaa diigamaa jira wanta ta'eef kan isaanii qofa miti isiniin jechuun jaaladha. Yoo fedha waaqaa ta'e isaan walitti deebi'u, yoo fedha waaqaa ta'uu baate immoo homaa gochuu hin danda'amu. Garuu immoo kan walitti nama fidu aan akka kootti egaa yeroo tokko sababa qalbiitiin namoonni waan jaalala keessa galanii achi jireenyatti galanii achi diigama jireenyi isaanii jedhama itti yaadanii dhufanii uumaa isaanii gaafatanii gaa'ela kanatti galaniiru taanaani si wakabuuni sinii asiifachi wanni jechuun hin barbaachisu jechuudha. Isa kana dhamee iyyuu fiidichi inni dheerata akka dheeratu hin barbaadu sisseen immoo sin dhageessisa ka. በጣም ገደብ እያለሽ ገባሽ አይደለ? ይሄን በቃ ሩታ ካልወደደችሽ እኮ አልወደደችሽ ምን ማድረግ አይቻልም። በቃ እንዴ ጊዜው አይደለም። በቃ ሚስቱ ካልወደደችሽ እኮ ምን ማድረግ አይቻልም። Ruutaan sin jaalanne sin barbaanne kanaafiyyuu ati jireenya isaanii keessa walliqqee itti bahi buqqa'ii siyaa buqqisu siyaa waraanu hin jenne zakalaalatti itti dabalee ishiin akkas hin jenne jechuudha. Inni akkas hin jenne guyyaan waliin makke kanaafiyyuu bahi jechaanii jiru jechuudha. Osoo fuula ishii isinitti agarsiise jechuudha. Zibzibee gootee jechuudha akka gaafa Abrahaamii jireenya koo keessa bajinan. Jette sanam ani akkasitti hin danda'u garuu bageeta akkatti ishiin ol waraansistu nyaara ishii jechuudha. Na ሲል ልጆች እንደውም መቀራረብ የነበረብሽ ከሷ ጋር እንጂ ከሱ ጋር አይደለም። በሻ እየሰራሽ ያለው ነገር በቃ ትክክል አይደለም እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። ጊዜው ማለት ትክክል ማለት ነው። ለጌፈት ለጌፈት በኩል ሆነ ለምሩታን ጓደኛ ላደረኳት ምናምን ልል አልችልም። asirratti immoo ati Riyaa Ruuttaa taatee miti kan dhufte Riyaa Abrahaam taatee dhufte naani aggaxaamiyaan Riyaa Ruuttaa ta'uu hin dandeenye Riyaa Abrahaam ta'eetoo jira. Mindinoo mittaamatu ወይኔ ጀሪቲ kana dhugaa rabbi በኩል መጣሁኝ እየቀረብኩት ስመጣ ጥሩ ፊሊንግ ሆነኝ። በቃ አብረን በቃ ኖርማል ጓደኛ ያደረኩት አለቀ። ከዛ ባለፈ ደግሞ አንተም ስለ አብርሃም እንደዚህ በዚህ ልክ ልትናገረኝ አልችልም። ምን አደረጋችሁለት? አሁን ዛሬ ላይ የሆነ ነገር ብጥብጥ ሲፈጠር ምናምን መታችሁ ከማንጋጋት ውጪ ለአብርሃም እውነት የምታስቡ ከሆነ እንደዚህ ዋው አሜዚንግ ያሰረተችው Hiriyoonni Abrahaam maal gootaniif maal taataniif uftanii asirratti angagga'u malee jetteen jechuudha. Har'a yabaasaa taa'an. እያንዳንዱን ነገር እነግርሻለሁ። ለአብርሃም ያደረግኩት ነገር ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር እነግርሻለሁ። እኔ ለአብርሃም ይሄን አድርጌያለሁ አልልም እንጂ ማለት ነው። አንቺ ትናንት መተሽ ነው ነገሮችን ጭራሽ የረበሽው እንጂ ጭራሽ ብቃቱም የለሽም። እኔን መተሽ ለአብርሃም ምን አድርጋለሁ ማለት ነው። አውቃለሁ የእውነት ጓደኛው እንደሆንክ ምናምን ሁሉም ነገር አውቃለሁ። ግን ደግሞ በአንቺ ምክንያት በሸራ አንቺ ከመጣሽ በኋላ ነው ሁሉ ነገር የተፈጠረው እንጂ ያ ነገር ለእኛ ቀላል ነበረ። የባሰው ነገሩ አንቺ ከመጣሽ በኋላ ፈረጁ አስደስተው እንጂ ማደርገው ምንድን ያልሽ ከምታመጡብኝ አልገባኝም። አይ ሌላ ነገር እንድናደርግ ለምትከፋፍ የምታደርጉኝ ነገር የምትሰሩትን ነገር እኮ እያየሁኝ ነው። የምትዙቱብኝ ዝታዛትም እያየሁኝ ነው። ራሴን ስለማገ Galatooma maal jennare waan biraa amma isaas isheen asirratti amma kan jechaa jirtu jechuudha. Jireenya Abrahaam keessas hin bahu jetteetti jireenya Abrahaam keessaa bahe jedhaniini gaalli kun immoo ergati dhuftee akkatti bitbitti jedhee samaanaanii tarsa'uudhaaf akkasumallee firdi beetirra kan ga'e sababa keetiidhaanidha.
Kanaaf otoo waan tokko sitti hin dhufiin jireenya isaanii keessaa williqqeedhiiti buqqeeyti baay'eennaanii maallatti fidduu wanti isin fiddan hin jiru baay'eedhuma natti dhaadattu baay'eedhuma ermeellaanii waan nama hin qabne isinitti fakkaateedha. Mee ani ji'a tokko keessatti Abrahaamidha waan baay'ee godheera akkasumas illee biniinis illee ani waan hin ta'eef tokko kana sana jedhee sitti himuu hin danda'u malee waan baay'een ta'ee fi abbaasaa hangan fidee finfin waan tokko iyyuu hin taaneef waan tokko isa dhuga hin taaneef bakka gaa'elli isaanii akka diigamu gootan Abrahaam Ruut wuuy otoo jettan jechuudha ijoollee walirraa fageessitan ijoolleen immoo jechuudha galgala argatanii laayifii wajjiniin qaxaqqaxaa bulan lakka ani maattiin beekaree kanaani waayifiin qabu siniin jedheera mee dhugaan siniin jedhana warri maatii nuu ta'ii minaamin jettan jechuudha amma fakkeenyaaf yuutiibii nama jalatti argatanii fa'i jechuudha koomentu manaa barreessa maatii naaf ta'ii jedhaate akkasittiin argeen sinii deebisa malee ani iddoo sanatti naaf hin mijattu siniin jechuun jaaladha hargee fa'i jechuudha. Boodan deebisannaan jedhee hin jiru jechuudha eenyu akka ta'e dhaba waan ta'eef koomentiidha maatii nuuf ta'e naan jira siniif hin ta'a dhugaan siniin jedhe karaa cabee hayyaasu innaan irra galee jechuudha innaa isa kanadha gooftaan kummoo sina heebbisuu kanaaf jarri waliin laayifii qaxaqqaxaa bultee kammoo Abrahaam ta'uu hindi duganama kananii yuutiibii irratti arge jechuudha innaa waan isin galchee waan isin dhibuu hin qabu jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha akka ermeellan irratti goote sirriidha jechuudha iddoonitti irratti godhe naamina waa jennaanii achitti cal jechuu barbaade jechuudha isa kanadha jechuudha waan abbaan jaallate immoo lelelelelelen jedhanii taqabbaluudha isiniin jechuun jaalladha sanaan dura garuu jechuudha hin dhageessumoo hin dhageessanii akka amantii keessanitti gara tsabalaa fudhadhaa maalumadha amma mee yuushiinii Abrahaamiidhaa fi Ruutarratti hojjattee jechuudha gara ishee akka dalla'u yookiin immoo akka gara isheetti siqu malee wanta biraa akka tuqu wanta biraa akka balleessutti irratti hin hojjanne sababiin isaayyuu argitan ittoo ta'e yeroo hiriyoota isaanii faana wal arganii nagaadha jechuudha. Kanaaf namittiin gaddan argine gaafa isheen nan balleessa dhiifama naa godhe jennaan dhiifama maal jennaan jedhee hafe dhugaa rabbii na isa kanadha mee anaaf subscribe like